Adoolessa 29,2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himna oduu waliinan Geetoo Lamaayyoti. Hospitaalli Qiddus Phaawulos tajaajila yaala fayyaa bilisaa namoota 50,000 kennuuf akka jiru beeksise. Hospitaalli Qiddus Phaawulos tajaajila yaala fayyaa bilisaa namoota 50,000 ol gargaaruu danda'u jalqabsiisuu ibse. Tajaajilli yaala fayyaa kaffaltiirraa bilisaa ta'e kunis waqtii gannaa kana barattootaan kan kennamu ta'us dabalee eeree jira. Tajaajilli kunis akka lakkoofsa biyya kanaatti adoolessa 21/27/2017 guyyoota 7 walitti aansee namoota kaffaltiin yaalamuu hin dandeenye 50,000 ta'aniif yaala fayyaa kennuuf yaadamee akka qophaa'es hospitaalichi ibseera. Jalqabbii tajaajila kana irratti kan argaman obbo Jamaal Shuufaa itti aanaa hojii gaggeessaa kolleejjii Miiliineem Hospitaal Qiddus Phaawulos tajaajila yaala fayyaa bilisa namoota 50,000 oolu kennuu torbee tokkoof akka turu namni fedhes dhimma itti ba'uu akka danda'u ibsan. Namoota yaala fayyaa baqaqsanii hodhuu isaan barbaachisu kan dabaree eeggataa jiran keessaas kan 200 ta'aniif torbeedhuma kana tajaajila malu akka argatan ta'a jechuunis dabalanii himan. Dhimma gibira gatiin wal qabatee galmee of harkaa qabu keessaa 900 kan caaluuf murtee kenneeraa jedha koomishinichi. Koomishiniin oliyyannoo dhimmoota galiiwwanii federaalaa bara baajetaa kana keessa galmeewwan oliyyannoo isa bira ga'an 1,392 of harkaa qaba ture. Galmee kana keessaa 317 kan bara hojii bara darbee yookaan bara 2016 irraa baranatti darban yoggaa ta'u 1,075 ammoo kan bara baajetaa 2017 keessa oliyyannootiin isa qaqqabanidha. Galmeewwan hundinuu komee galii gibiraa funaanuun wal qabatee oliyyannootiin koomishinicha kan qaqqabedha. Koomishinichatti hooggantoonni dhimmoota quunnamtii aadde Hayimaanot Dammaqaa galmee sana keessaa bara kan 932 irratti murteen kennameeraa jedhaniiru. Galmee murteen itti kenname keessaa 306 warra gibira kaffalan oliyyannoo dhiyeeffataniif kan murtaa'edha. Galmeen 398 ammoo waajjira mootummaa galii gibira funaanuuf aangoo itti kennameef akka murtaa'e aadde Hayimaanot natti himaniiru kan jedhe raadiyoo Haaduudha. Hawaasni gibira mootummaa kaffalu yoo mirgi haqaa argachuu isaa akkasumas mirkaneeffameef dirqamni gibira kaffaluus isatti ni dhaga'ama. Gibirri madda galii mootummaa waan ta'eef qaamni mootummaa gibira ramaduu fi funaanuu kana keessatti qoodni guddaa akka isarraa eegamu beekuu qaba jedhame. Oduu keenya itti aanuun mootummaan rakkina sharafa alaa qabuuf lafa qonnaa kireessaa jiraachuu ministeerri qonnaa beeksise. Mootummaan federaalaa rakkina sharafa maallaqa alaa qabuuf akka falaatti tarkaanfii adda addaa fudhachaa tureera. Imaammata diinagdee gooroo fooyyessuu alatti lafti qonnaa kontiraataan abbootii qabeenyaa biyyoota alaatti kireessuun akka furmaata biraatti fudhatamee irratti hojjetamaa jira jedhe ministeerri qonnaa Itoophiyaa. Ministeerichatti hoogganaan damee daldalaa fi investimentii qonnaa obbo Darajjii Abbabaa akka jedhanitti bara baajetaa Itoophiyaa 2017 keessa lafti qonnaa hektaara 50,000 abbootii qabeenyaa biyya Chaayinaa fi Taayilaand irraa dhufaniif kontiraataan kireeffameera. Kun hundi kan godhamee fi hanqinni sharafa maallaqa alaa mootummaan qabu guutuuf jedhameetu akka ta'e Haaduun qondaalli kun natti himaniiru kan jedhe har'adha. Mootummaan jara sana wajjin kontiraataan waliigaltee qonnaatti wayita seenu faayidaa qonnaan bultootaa fi hawaasa biyya keessaa gidduu gala godhateetudha. Akka jedhametti abbootiin qabeenyaa Chaayinaa fi Taayilaand lafa sana kan fudhatan naannoo Sumaalee, Affaar, Oromiyaa fi kibba Itoophiyaa keessatti. Akka jedhame yoo ta'e jarri oomisha saalixaa fi maashoo eegalaniiru. Biyyattiin labsii lafa qonnaa kontiraataan kennuu dandeessisu bara 2015 keessa erga baastee booda abbootiin qabeenyaa biyyoota alaa dhufanii irratti hirmaatan dabalaa jira jedha ministeerichi. Oduu keenya xumuraatiin Raashiyaan mana hidhaa Yuukireen haleeluun namoota 22 ajjeesteetti. Haleellaan qilleensaa Raashiyaa kibba bahaa Yuukireenitti mana hidhaa irratti geggeeffame lubbuu namoota 22 galaafate. Kanneen 42 ta'an ammoo madeesse jedha qondaalli Yuukireen. Haleellaan naannoo Zaaporeeziyaatti raawwate manneen jireenyaa miidheeraa jedhan hoogganaan naannoo Ivaan Feedorov. Humnootni Raashiyaa boombiiwwan humna guddaan dhukaan 8 haleellaa kana geessisan. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zelenskiin haleellaan dhaabbata mana sirreessaa irratti taasifamu itti yaadamee beekaadha jedhan. Moskoon dhukaasa dhaabuuf waliigaltee gochuu osoo qabdu lammiilee Yuukireen ajjeesaa jirti jedhan. Naannoo Zaaporooziyaa jedhamu erga 2022 as Raashiyaan qabattus irra caalaa daangaa kana garuu Yuukireentu to'ata. Humnootni Raashiyaa bara 2022 erga Yuukireeniin weeraramte irraa deddeebiin iddoo kanarra xiyyeeffachuun haleelaa jirti. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.